Sen share nugod ada Hamza Ibrahim Kotu Aisha Oromia Ali. Okay, guys team maximum footage I think. Me Ipsa video Hamza Ibrahim video dan nuba aero tak kesedile ni. Yodan desan. Aye sagantaan khara khesummat te chida barra wal dura duwan sagantaa khesummat ana bikatakatti funeti yero yasiyada khannate studio yada khannate abdu yada khannate birra yada khannate hamzana yada khannate hamza ibrahim ibsa yada khannate isan hunda bikkumata kaada gabbus na habajani amma mo isan hundi hage isan hundi yada fitatani isan hundi bikkumata kaada sirra nutaani tole jalqaba yasinirra jalqabna yasinme yada tanke ummata social media kana qabdu fi yaada nu fille qabdu amsan ke nuda miti balayan khayna khabrotti dabarre wal dura duban khesuma busna me ittifu fayet bagina gyan duft okay durandura sa kana idani bagile nuwas namana rabu fitta tuti jira isalafin akam za kana bajira akan ma tartib ante mnenet it's okay yasin ittifu sirra jalqabna Umango. Okay. Durandura sa bago wala ko. Alhamdulillah rabbil alamin. Carraa kana nu kannati ammoo maqaa uummata Oromoo bal'aati akkasumas maqaa hordoftoota dheedhiitu galatoon isin jenna. Diraamaa kanarratti yaada kannatti fada. Diraamaan diraamaa bareedaadha. Keessattuu yeroo ammaa kana ammayyuu miira keessa seeneeti miidiyaan kun waan biraa nama barsiisaa jirutti nuti Oromoo jennee ta'e galanii afaan biraatis sassaabeene afaan biraatis hojjechuu nama dandeenya. Garuu afaan Oromoo kanaanuu bifa guddaan jennee ta'e galle malee Harargeetu filoo kan immoo Arsiitu filoo godhaa Jimmaatu filoo godhaa jennee takkaasis kanneen boonu takkaasis itti rafneen beekne jechuudha. Diraamaan kun wayina yaadachiisee abbootii keenya warra mirga keenyaaf wareegaman shinniigaa nu yaadachiisee gaafa shiftaan Somaalee qabdu isin warri Islaamaa gamana ba'a jedhanii warri Kiristaanaa immoo gamana ba'a Islaamni yoo nuti as keessa jiraattan isin najjeedni lubbuun teessan ni baatii jedhanii gaafa gaafatan itti Oromoo taatee manarraa baanee akkasumas har'aas Oromoo taanee bakka takkatti awwaalamnaa jedhanii wareegama guddaa kafalanii ichi keessa gaa hayyoota silaarraan tana biyya kana jijjiiran hedduutu jira. Warra yuunivarsiitii Finfinnee irraa yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti narsiingiidhaan eebbifamee warra akkasii santu ichi keessa jira. Namni 15 guutuun bakka takkatti wareegame Oromoo tokko godhuudhaaf abbaan har'aan tana asirratti anarsiidhaa yookaan immoo Harargeedhaa jee yoo dibbeedhaa oolus lafee isaaniitiin ijaaramne dhiiga isaaniitiin biqiltuu gadhaabne saniif kaayoon keenya kaayoo isaanii sani abbaan fariyoon fi waajjirri jijjiiruu hin danda'anii maal nuti dhaloota isaanii waan ta'aniif jecha haa ta'u namoonni ammoo goota qabaa jaarraa abbaa gadaatii fi waaqoo guutuutis takka Arsiitiin qabsaa'ee hin jenne Oromootiin qabsaa'ee malee jaarraa abbaa gadaatis ilamoo galtuullee akkasumatti illee nama yeroo duraatiif qabaataa Oromoo keessaa markabaan waa fiduu ture biyya Itoophiyaa naquu ture garuu ijoollee isaa babbareedduu dhiiseetii Oromoof jecha qirrotti wareegame tokkummaan keenya jabaattuu walaa jabeessinuu isin jaa kan biraa immoo sagantaa bareedduu eegaltee abdee jabaaddu inshaallah Oromoon hundinuu si bira jirti. Isin hundinuu baga dhuftanii Abduu Hamzaa Birraa ibsu akkasumas illee asaantii istiidiyoo hordoftoonni keenyaa sorreen hanga ammaatti yeroo isin guutuuni as jala jirtan hedduu takka galatoomaa isin jaa horaa bulaa deebinaa reefuu ammoo inni Quraana qaroo yookaan immoo du'aa godhu jennaan bikkaan deemutti saayiphoota keenya wajjin almaa du'aa godha. Akkasii galatoomni isin jaalatanii galatooma horaa bulaa deemana. Thank you Yasin. Ulfaadhu.
اوكي ترى استديو في استديو يادا كانك يفردو يادا متقبدو أمودا خيسموتا عبدو خيسما هدو تجرا قاعد دفني قباب سنة سكنتا وفنا اكتبوا في استديو Marrem, maka bikin jam marre. Nuwanin jechuu barbaadu diraamaa walirratti namoonni gariin waan dhaadannoo garittiis warri hoggaas haa fudhatanii malee dursee ibsamee jira akka diraamaaf ta'ee fi ergaa guddaa qabudha. Ta'ee immoo akkuma jirtu uumamni ilma namaa hundi nama rabbiin quraana keessatti walaqad karramnaa banii aadamii ilmaan aadam kanaa dhugaa qabanyee jira jeneraalii ilmaan aadam. Oromoo Tigree kana osoo hin ta'in hunda kabajnee jirra jee namni namummaa isaatiin kabajamuudha qaba. Inna akramakum indallahi atqaakum jee. Isaan san keessaa especially irra sodaataa keessanii jee irra kabajamaan keessan rabbi biratti faana sodaatu jee malee akka nuti gosaa fi gartee sanyii fi kanaa wal qoqqoonnuu fi miti rabbiin asirratti nu uume خان أسي جمّا جي خان هرلجي جي خان أرسي جي أكاسي والكوكودون أدمالي دا كانافو نموني gosa والكوكودن ورم بيالا جرتني تي بيا خيسا وان كانت الرف قصتني في وان كان akka ittumaan hin deebine kusanii tuma akkanatti waan arge ani arsi kana jaanii hanga gartee ijoolleen teenya warri suudii jiru liivirra wal fidanii fuula fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa achirra wal fidanii hanga waltumanii biyyee wal nyaachisan takkatti kun gate waan fokotaadha irraa akka qusatanii jira dabalataan immoo sagantaan obboleessa keenya abdee kuni sagantaa unlimited dha itti fufaa sagantaa bohaartii ergaa qabuu fi barumsa walaloo garaagaraa diraamaalee baacoo of keessaa qabaa yeroo dheeraadhaaf itti fufsiifnu ta'a baga nagaan dhuftan dura nama dhufa waan ta'eef baga nagaan dhuftan baga simatamtan isin kenna maqaa rabbiitiin maqaa ergamaa keenya kabajamaa sallallahu alaihi wasallamiin maqaa qaltee ummata hordoftoota abdeeshooyin hundi keessanuu galatoomaa isin jechuun barbaada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you studio galatoomii amma abdu techi dabarraa abduun akkuma beektan yeroo hedduu akkaataa mobaayilaatii fi appilikeeshina jigni waan garaa keessaa isin barsiisuun beekama barsiisaa guddaadha. Jalqaba irratti sagantaa teenya irratti nuuf argamu keetiif abduu hedduu galatoomii yaada keetii fi amsa bal'aa hawaasa kanaafillee qabdu nuufillee qabdu waa'ee miidiyaa kanaatiinis wal qabatee akka nuuf dhaamtu barbaannaa carraan keetii itti fufi. السلام عليكم بكيسانيو وعليكم السلام ورحمة الله ريفو وقوس دراما جبتني قلتن دراما في بيتي سينجتشو كما أتوفي كيتي كوبي فاتسه هدو سندين كسي فاتده والله قلتوها تيك توك كانت تتعارسو كمنا نجساي جرا تيك توك كوني هدو تاك نجساي جرا كيساتو كافان روبوتو باتو يجورا نموني قرتي أكنا دقيتي كباناما يوانا كانا راتي وجتن numatu fuula duratti dhiibee beeytaa xahaaressuu qaba numatu fuula duratti deemee kan duubatti hafillee harkisuu qabnaa jechuudha garuu ammoo wanni rakkoo ta'e sooshaal miidiyaa kanarratti hedduun namaa wallaalaa jeeti dhiisa waan godhamu kana jechuu hiyya garuu ammoo irra guddaa wallaalaa san ta'eeti jira amma injifatee jira jechuudha garee amma wallaalaa jedhan hundi bira dabru sun jechuudha kanaafuu akkaataan isin amma ittiin eegaltan kuni sagantaa keessan jalqabbii kanarratti hedduu takka na gammachiise akkaataan isin itti eegaltan haala kanaan qulqulleessuu irratti xiyyeeffachuu qabna hundi kennamu adammoo sagantaa kana haala kanaan eegaltee hedduu galatoom wallaahi hanga dhufellee waa'ee akkanaa kana niyadheeti hin jiru akkanumatti diraamaa oguu jettus waan dhuunfaa isin jala ture beeki guutumatti as jalan ture diraamaa dhuunfaa akkas taphachuu deemtaniin see waan paabilik ta'e waan uummataa irratti akkasitti xiyyeeffachuu keessan waan guddoodha kanuma yaadachuun keessaniyyuu namnummaan gartee iskiriptii kana qopheesseyyuu agalatomu warri drama daletanillee galatoma sinjechuu barbaada kan wayaan lakiyama thank you abdi hedduu galatoomii ulfaadhuu sindoo fadhaa Hamza Haji tiifin carraa kanna
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جاء عندي خيسانو أشمع أركفوني خبجمتو تافجالة تمتو خيج خاص جل جرتن عندنو خا أمانتاتين خا أوروموتين خبرات سيوجلات عندي خيسانو بقدر رفتني سنين جاء by the way وان نتيجيو تنجبانه قطو فرنة توما توري إسن أرى challenge بريد عن في الدنيا رفتن قالتو ما ده هدو تكنا نكسي فد يعني هاسا ودري سوفي مالو صنتين هدو يادا بريدا تكون قد رفتني ولله جرم خيج خافني لفت دربني خوفيا اللي ربا فنس بجد ما نو من خنقوتون أرى خوفيا أنت تاوان تنبيه فاني لا جايب يعني من خنقوتون خوفيا أنت أولي سيجا أولي مفوني يا تيانو متى خنقوتون أرى خوفيا من خوفيا ديو جالين ندندما أنا خنا جالا ديري سومبر بادو كوبي كجايبا بريدارا خيسوم مالين أسجل خيسوم ما باي ولين كم نوان ته ولين أسجل شامبا جتشاب الله هدي خيسانوي warri mana maadam jirtanii warri bakka hunda jirtanii qophii bareedaadha. Qophii har'a qofa osoo hin ta'in itti ilaal karooraan qophii gad dhufte qophii baatii kanaa waggaa addaan hin cinne galatooma ulfaadhaa isiniin ja'a keessummaa teenya wal duraa duubaan yaada gaggabaabsinee yeroo itti fayyadamuu qabna isiniin ja'a. Salaamu alaikum. Walaikum salam Hamza, thank you. Okay. Ibsuun asoo ba'ee jira, thank you su. Ibsuu mee yaada kan KTV asu itu fi asasi ما يامتي أسو يناني كم لون ركمي دبينجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك إيش مدة كان ini berresu pada sini. Oke, ayo. مدة هي قالت تمام فادا مدة أكاسي قالتهم والفادا راد هني كان نمن والأركون يامي تولي وواجون نمني بفيو البرتي والأركون مدة بريد على جالكبا عندك إيش أنو وان رفتني تكمان عبد الرقاسي حمزة بدو تشيستيو على يا سينا كسمة مدة في أسانت اللي عندك إيش أنو وروني يروح رتانيس بباتي Iya, mudo ninyo. Himi. Mudo ja. maka update di hona ko da man hungu to no hola baja maka ansa maka muddo da ana bisa mali bira khabi hunjiru na bisa wali yama hum mistera asma di sibab ne bitun gari mit na mawdu so ko la bali so sani hati ne jalan produk eddu golo to ma isin janna isin kabanya awas ne kenya warra station live kana station ya da update ngati ndu kana wan update gara bra on tiktok instagram fi facebook youtube ra fi de gamanati wa shotana fi wana da wan duran delegatu rasratin dabarsai kopi isi hala bereda na kawasan kon duran namone sere wala rabsu ulti kai su akasuma namni rabaya nje wala dadati me to kan ratti aku mabdu polisi abdu jeti na jifame jira taram uda wonto ta kakana na dana show tingwan dadda wan mutana bari hamsu drama wana dadda asara fi dani namni gandeti ka bungze umulise du bereda abden gandeti do ka bagara sini garati instagram in bene gam ta so ara du ve asirati arati to giwan kan egalu dema jabadu sinjanna sojin jaramudo khana cara akka dur cala khana dukara kurda te kadem top ding kaba khana man sinja untuk kesno kroto ma sinja da naga natura bakkamale injira sanifin jarjare ya gana kawra sasa Thank you. Azumanu jalqabarratti osoo wannatti hin dabarreen dubbadha. Badoon akkanuman naataa because commentii hedduun arku jira badoon carraa siifin kan amma ni teessa callaa barbaadaanaa fidaadha. Callaa ni galcha commentii teessan arkuttiin jira hundi keessan arkuttiin jira. Callaa caaltu namoonni itti jirtan callaa nuu fida birraa faan nuu fidaadha. Qoy dubbatiin badoo. Abde waan jeefin qaba kana bira kunneetuma booda waan ni goona shi. No bikka takkattiin carraa kan nuufi fadee laki waan biraati miti bikka takkattiin carraa kan nuufi fadee. Kan bareeda walii gallee jirra shi. Carraa kan nuufi fadee malee suni miti san suuta goona. Warri manaa dhageetiin jira yaada keessanii carraa nama Hamzaa Ibrahimii. Okay Hamzaa itti fufi. السلام عليكم جرتوا ورد دفتوتا خنيا في جالة تمتوتا لما نروم الدنيا ربي ومتنا قبا جرتن بغيرة تنسرين جتشا بكتاكا نموتا انفلونسروتا ميديا ولي قبدي أتلي وغانا إساني فكاتا أنا مو خيسان جرو بغينا جاء غيرا تيك توك لايفي بودكاست افتن سنجا دوان يوتيوب رد لي ديرو أفكتي يوتيوب خيطرة تتبورات ونموتا دلچي بدخ خنا ما خوف الكيسو في خنا ما بقولش يدونا موت يد في ده أما مو تيك توك رافد دو خيتي فقال تومي تيك توك أتي ردفت في تعرمو أكن تعرم من نبرة بعدا
ammallee hojiin teetilleen TikTok hin xaartonni ati qabattee dhufteen tuni ittiin amanaa. Kanaafuu namootaan TikTok xaaramee jira. Xaaramuu qaba jettanii yaada kana tan hin deeggaru. Mirga firiidama magaa firii speech waan jedhamu jira addunyaa rabbii uummatana gubbaa sanittiin amanaa. Yoo isin xaartanillee anaan najisaa. Kanamaan isiniin jaa tokkummaas isiniif hin dhaamu Oromoon akka hin tokkomne niin barbaada. Akka isaan hin tokkomne irratti niin hojjedha. Fuula duraafillee kaayoo kiyya. Tokkichi rabbii tokko qofa. Wanni tokko ta'a rabbi qofa. Wanni rabbi fakkaataa addunyaa uumaa isaa keessa waan hin jirreef jecha Oromoon tokko hin taatu yoomiyyuu. Addunyaan guutuun tokko hin taatu bakka garii lolaa, bakka garii badhaadhaa, bakka garii dheebuudhaa, bakka garii quufaa. Kuni hojii rabbii guddaati. Addunyaan guutuun takkallee hin taatu. Kana amanaan isin jaa kanumaan isin hidhamu. Rabbi qofa tokkichi. Ayyee galatoom ulfaadhu. Hamza maraata akkanaati isin qabna irra ilaalina. Waan rakkoon qabu nu keessaa adda yeroo hundaa'u yeroo mari'annu yeroo wanni takkaa isaa wajjin walii galee hin beeknu nuti. Yeroo hunda yaada kopaatiin deema waan kopaatiin deema soo waan takka irra ilaallu mirga isaati. Galatoomii dhufuu keetii fi ulfaadhuun sin jooraadha. Tole. Angoo yaa ibaadaa irratti godha arboodhaan sujuudata abdee wallahi. Allah maashaallah. Studio okay. Keessummoonni as gubbatti hirkamtan hundi keessanuu kabajaa fi jaalalaan isinii ta'ee hundi keessanuu galatoomaa nagaan. Aboo finjee gista kan warri yaada kanannee waan ni jennee namoota baay'ee as dala keessummaan jedhanii yeroo kan inni akka deemu jechuu barbaada. Badoo taa'ii namoonni kaan yaasiin istiidiyoo hundi keessanuu kabajaan bakka dhuftanitti naaf deebi'aa hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa galatoomaa nagaan jalanaa tura. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eessa kuttee dhufte zaa? Way badoo khiyya welcome. Abdii Badiis wanna erkadhu. Okay. Abbaa Abdii ni jirta. Kottu. Eessa jirta zama hagana roorisa yaadan kan nati Abdii maala yaada kan nati sumoota hojii. Aisha Oromiyaa Adii. Waliin isin naqa. Ha? Okay. Koi asu na. Adina mukudda dami ilmo kanata. Intala tante kanata. Intala kanata fite baran. Bado. Oh. Akka si jaaladhu sobeette gaafa tiktaakii dhufin kaa miidiyaan kun hin jirre telefoona caccabaa tokkoon siif eenyu kaan akkana daawwachuu ture diraamaa keessatti. Eesuma nu gaafa gadaa kiyyaa guyyaa. Wallaahi sillaasii jedhe. Okay. Yeroo qaba telefoona bitadhee Oromoo nama jedhamu diraamaa isaanii akka allaalu eegale badhoo fi Rabbi sodaadhu. Gaafa xiqqaa allaalu dhufte. Wallahi. Gaafa jalqaba biyya tana dhufu ka telefoona saamsangii caccabaa tokko qabu isa laaluu ture kaayisan akkan diraamaa hojjetan. Wanni hamilee nu godhuu ture namoota akka keetiin jaalatan kana laallachaati warri. Mujiraan dhoommalee. Wayi zamana dheeraa bannaa taa'u isanitti akka nuti gara miidiyaa kanaa dhufnu akka nuti telefoona bitannee media fayyadamnu kan godhesii fi mucaa madda baddan kana bannaa isallee fidamee wal bira tasallaalu fedha. Callaa yaa. Thank you. Asumanu Dr. Nuruddin Fan ajjala jirtanii Aisha Oromiyaa Lifan. Okay. Aisha kana boodaan isin galcha. Dr. Nuruddin fi Aisha fa kanatti aanseetiin galcha. So hedduu busy dha. Isaan keessummaalee ammaan tana ol naaseen kana buusee isin bakka takkattiin isin galcha Aisha fi Dr. Nuruddin Fan. Please nuuf kolcha daqiiqaa muraasa galatoomaadha. Tole Zammaanoo niitoorkiin kee dalaguu jira? Ni jirta? Okay. Aye. Abba Abdirraa jalqabna. Abba Abdi. An maaliif nama gurguddaa kana hojjinaneet? Banaddu guddaan si jaalatu. Video banaddu. Banaddu malee qancaraa guddaa jaabarsanu. Video banaddu. Zamme video bani. Ni jorgi koni sirreessa. Okay, akka sirreessu. Abbaan Abdi sideen. Okay. Opsaanis video nu banta. Abdi Fatis Fanis I think ni jirana jala keessumoota warra duubaan galchine karaa sagantaa teenya tabashannanatti itti fufna hanqasuu isin share fi wanta tap nu godhadha.
نسري ريفوسين دبي ديبتي جرتا خيسموتا خنا قبوسيتين دكتور نور الدين في عائشة فوجين اسم دلشا نسري أسجل المفروض هذا اسم الله تولي أبانا بدي تلفونا التلفون سا فرو راين يا دخول هذا سو أوكي فرو تران خيتي بعدين نجي عندو تجيل كبرتي غلطومي أدو يا ده خنكي يا ده نوزو حواس أفلي كبدو التلفون سنجا أمباسادر فرو ويلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درا درسي سلام تادا يان سيمو Cayaan takka cayaan wanni khayriidha kaysan jirre yookaan asuun khayriidha kaysan jirre bu'aan bareedu nabii khanyarratti illee salawaata buusuun kaysan jirre cayaa gaarii taajee yaadu ani ammoo carraan afanitti waan lamaan fayyadama inni tokko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله لازم لما فا أبدين قاكم بكم وانتوتا ببريدا وانتوتا يدو نامت تولن دلقو توري غير انستغراماتين gaafasan nama kallaa turte gaafasanuna yaada babbareedaa akkasiisan fiddu arramoo nama gabbataa taatee jirta yaada gabbataa fiddee dhufte jeetiin abdii sirraa qaba asumaanu gaa oromoon tiyya obboleessa keenya kana abdee shaa'u akkuma kanaan dura wal duraa duuba gara isa hordofaa sabskraayibiis gootanii gara guddinaatti isa oofaa turtanitti jidduu sanatti amna deemuu fi wantoota garaagaraatiin innis nurraa tureet waan jiruuf har'a immoo dhufeetiin jira deebi'eetiin jira jechuudhaan keessummoota keenya kana jajjaboo kana afeerra teessitti argama keessummoonni keenya hundinuu baga nagayaan dhuftanii obboleessi keenya atis baga nagayaan sagantaa kana qabattee dhuftee hundi keessanuu yaadni qiyyaasuma irratti gabaabsa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برو ثانك يو غلطهم يدو الفادو اوكي خيسولان كانو صفواني فننا وان بقى نجيان دفته يادك أبدو في حواسة الله يادك نجيان نويدا دران درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هندي خيسانو كسومت دي ورقرتي خبجا ومن جابتي لقيساني دفتان خجلت تيساني لالو جرتاني في ورين أسرتي هرماتو jirtan hundi keessanuu baga nagayaan dhuftan hedduu galatoomaa akkana wal biraa mul'achuun hedduu wal boonsuudha galatoomaan isiniin jaa itti aansuudhaan ammoo abdeen nama hedduu nama cimaadhaa nama hojii kanarratti gartee baroota dheeraaf hojjechaa ture Instagraama, yuutuubii karaa hundaan feesbuukaan nama hojjechaa ture bifa kanaan akkana dhuftanii hundi keessanuu simachuu keessaniif galatoomaadhaa abdee akkasumatti sagantaan kana booda hojjettullee gartee sagantaa babbareedduu kana dura hojjette caala akka taatu abdiin qaba akkasumatti gartee tokkummaa irratti tokkummaa namni wanni hawwuuf yoo namni illee tokkoomne illee gartee tokkummaa hawwii godhachuu qabna maaliif hawwiidhaan akka namni san tokkoomu hawwuu qabna haa ta'u tokkummaa irratti yeroo girgirri lolli rabshaan takka waan kanarraa haatee nama sanillee fiddee qabbaneessuu danda'u akka taatu abdii guddaan sirraa qaba galatoomii bara hojii gaarii akkasii ta'u abdiin qaba kanumaan qaba yaada galatoom. Thank you. Ulfaadhu Safaanii mee carraa dubartootaaf kenninaaf dastuun akkuma beektan foorexii irra hojjetti. Ammaan tan ammoo yuutuuba mataa isiitis banattee jirti mee yaada hawaasa jala jirufillee kan nuti waliin dhaggeeffannaa. Dasii baga nagaan dhuftee carraan keetiif. baga nagaan aydan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wanti keessanuu baga nagaan dhuftanii wal biratti isin arkuun akkanatti akka gumaatatti waan wanta abdeessu dhageessanii gama isaa dhuftanii fi jalqabarra galatoomaadha. Warrootni hin beeknee fi Andastuu Ahmadiin jaa intala baa Oromiyaati. Nama biraatiin immoo tiktok kanarratti yeroo dheeraa abdeen akka nama miidiyaa fayyadamuutti fayyadamaa hin turre miidiyaa biraa garuu fayyadamaa ture. Kanatti aansee yeroo Oromoon baay'ee tiktok
irra hin jirretti feesbuukaa fi instaagiraama fayyadamaa hin turretti abdiin nama gara instaagiraamaatti nama bashannansiisaa ture yaada san immoo amma gara irratti abdeet godhee isin wajjin qoodamuuf dhufe akka dhaamsatti abdeedhaanii wanni an jechuu barbaadu jalqaba irratti ka'umsa ta'e gaariidha. Obboleeyyan keenya Oromoo kutaa maraatu waliin qabdee ilaalcha poozitiifa yaada gaarii akka ta'e jechuudha. Ija tokkoon namoota badii qabanis ta'ee waan gaarii hojjetan waliin fittee gara mana isaatiitti ajandaa yookaan immoo tooppikaa malee galfatan bifa bareedaan akka itti fufsiistu dhaamsa kiyya. Oromoon immoo Oromoo biraa warrootni miidiyaa fayyadamtan keessattuu namooti ijoollee xixiqqoo hin ta'in kan bara 2015 as miidiyaa bifa addaatiin fayyadamtanii amma intala miidiyaa irraa badu jirtanii sababniinis ijoolleen xixiqqoon amma intala dhuftu xiqqaa guun isin hin jiru ilaalchaan hin baana nama arrabsu amantii namaa dhiqeessu fi ifiifillee kutaa fi waa hedduudhaan kan wal ciranii jira ijoollee akkasiisaniif carraa kennitanii yookaan immoo wanta isaanii akka babal'atu duuba ta'anii yookaan itti akka itti as baatanii wanti sun akka gaarii hin ta'inii fi miidiyaa kana dura Oromoon akkamitti akka fayyadamaa ture san ibsuu fi danda'u. Oromoo jechuun waliif maalii dagalee utubaa akka taane itti himuu danda'u. Yeroo nuti namni tokko haa balleesse fedhee goota ta'ee ture, fedhee weellisaa ta'ee ture, fedhee immoo sheeka ta'ee ture. Namni tokko badii qabaannaan akka badii qabu itti himuu danda'uudha. Abbuma fedhee taanaan jechuudha. Takkaffaa dachirratti illee dhugaa sirraa jaallatananii gaafa duutellee rabbiillee dhugaa sirraa jaallata. Waan dogongora ta'uu agartan irratti kutaa kiyya waan ta'eef sanyii kiyya waan ta'eef nama deeggaruu dhiisaadha. Fakkeessaa jechuudha. Dhugaadhaa wajji jiraadha. Wal jaaladha. Akka ammoo ijoollee ba'aa Oromiyaa wal facaasuu jirtiin jirtu miidiyaa kanarra dursitanii kana marabsitanis dursitanii karaaramtanis waan itti akka daftanii jirtara wanni singoon hin jiru wantoota sanii bifa tasgabbii qabuu fi yaada namarraa fudhachuuf yaada namaa kan irratti bilchina sammuu haasaa keessan qaacifadhaa yaada jiruun qaba. Galatoomaadha warroota narra gurguddaa fi ani kabaju waan as keessa jirtanii fi amma afaan galumaan dubbachuu barbaada galatoomaan keessanuu ija baanaan bisaa. Thank you Dasi. Galatoomii Nasrii Anolee guddifannaa. Nasrii by the way namaaniin hedduu kabajurraayi wallahi amataarraan afuriitis yeroon waamicha godhuuf na kabajee haadha mana isaa hawwii wajjin haa galatooman lamaanuu dhufanii sagantaatii akka ajaa'ibatti na waliin godhanii dhufanii arrallee yeroon akkana jee poostara itti erguu accept godhee nama jalqaba irratti maxxansee qaamaanis jalqaba irratti dhufee gastii xiyya laayivii akkan seeneen naaf harkame keessaa Nasriidha. Kanammoo seenaa TikTok keessatti hin dagaddu TikTok akkan seeneen Nasriitu dhufee na simate akkan itti gastii nama naquus naa himuu ture. Thank you Nasriidha yaada isaa bareedaa fi yaada bal'aa irraa fudhanneeti karaa keessummaa birootti itti dabarraa Nasrii kiyya galatoomii bagana eegaan dhuftee manni keetii carraanis keetii itti fufu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بلوان كي بروس أكم نجا جبتني بجا نجا هجرات مسلمين جدا. إتيان سوداني إرجان كيا. يا التوبيك إنك أبو سانا مو أنا ما يعني سأقول. يا صح. جل كبس الرأي نيجلا. إرجان أنا سيف كابو إني جل كباي تشودا. Ati baay'ee mucaa shabaaba bareedaa tasgabbaa'aa haalaaf amala gaarii qabudha. Rabbiin biyya Itoophiyaa irraa fuudhee Keeniyaa si geessee Keeniyaa irraa fuudhee Kanadaa si geessee yoo dandeesse haalaaf amaluma bareedaa kan osoo qabdu Rabbiif nama biratti illee osoo jaallatamtu dafii jaartii fuudhechuu barbaada. Awak beranda aja dia apa dia. Oh my god.
Malu bega turte garu. An baka amana sama TikTok gufte balagomi balajo de wazega to. Balago makagarram balago min kana bodan balago tu jadi. Amma nama guddara. Akasi gara ya da kiyadi to senu. Anamma wala magalatti obboleewwan kiyya ilmaan Oromoo miidiyaa kana hordoftan nama 2,800 as jala jira. 2,208 nama salphaadhaan dhugumatti nama hedduudha. Anama fakkeenya nama 2,800 kana keessa namnummaan 100 takka ergaan kiyya kun yoo bira naaf geesse qalbii irraa yoo narraa hubate gahaadha. Inni tokko maal seetanii miidiyaan kun akka Oromootitti dhugaadha nuti akka warra adii tamaramarree qorannoodhaan barnootaan teeknooloojii bira hin geenye teeknooloojii namni hojjetetu dhufee nu bira gahe. Garuu waanuma nuuf bilchaatee dhiyaate kanayyuu itti fayyadama wallaalaadhaa fi ofii keenyaa keessatti wal bilcheessaa keessatti wal nyaataa jirra. Kanaafiyyuu jalqaba yoo dandeenye teeknooloojiin kun waan gaariidhaaf dalagame waan gaarii itti haa fayyadamnu waan namaafis nuufis barnoota ta'u irraan haa dabarfannu. Yoo hin taane miidiyaa kana itti fayyadamuu dhabuutu irra gaariidha. Maaliidhaaf yoo jettanii waan isin ajaa'ibaa yeroo ammaa kana isin warruma laayivii isin laalaa jiru kana qofa seetan malee maatiin keessan, haati keessan, abbaan keessan, ahliin keessan wanti kun nama baay'ee bira dhaqa. An jecha hedduu na hawwatu tokkotu jira. Haasaan miidiyaa gubbaatti gootu jedhan. Hanga ati dubbattutti situu harkaa qabaa. Erga dubbatteen booda immoo haasaasantu harkaa si qabaa. Kana jechuun an amma caluma jedhee waan amantii tokko yookiin waan ganda tokko yookiin waan saba tokko waan hama hanga hin dubbatinitti jibbiinsallee haa ta'u jaalallis sammuu kootii fi onnee koo keessa jira. Hanga dubbadhetti garuu waan an dubbadhe san irratti namni khayris sharris deebii naaf kenna. Kanaaf hanga dubbatines situ harkaa qaba. Erga dubbattee booda garuu haasaasantu harkaa si qaba jedhama. Kanaaf dursinee waan haasofnuu fi waan hojjennu itti haa yaadnu. Erga hojjennee booda yookiin erga dubbannee booda garuu homaa gochuu hin danda'amu. Wanta ati dubbatte sanirra hundaa'ee namni murtee biraa sitti fudhata jechuudha. Yeroo illee fayyadamuudhaaf gabaabsee daqiiqaa takka lama caalii isinitti akka hin dheeressine namoota hedduutu jira keessummaa hedduu qabda. Inni itti aanu ammoo iyyuu dargaggoota keenyaaf. Dhugaa dargaggeessi kan irraa bareedu yoo hojjetu yoo ummataaf fakkeenya ta'u yoo waan gaarii hojjetee jireenya ofiitis jireenya maatii ofiitis darbees yoo jabaate saba isaatiif biyya isaatiif yoo ta'u namatti tola. Leannahu umriin amma keessa jirru kun umrii qaaliidha. Umrii dargaggummaati. Takka dabarraan hin deebitu. Muka ganama qajeelee galgallis olma qajeelee deemuu danda'a. Yoo ammumarraa daddabaa ka'e garuu booddeen isaa qajeelchuufis ni ulfaata. Walumaa galatti dargaggeessi kenna hojjedhaa dalagadhaa hojii hin tuffatinaa. Keessattuu biyyoota Arabaa biyya ho'aa keessa dhuftanii namoota akkas dafqa xuruurrataa wayi dalagaan natti ulfaate wayi oowwi natti ulfaate jedhamtu jira. Yaa obboleewwan kiyya. Addunyaa kanarrattuu dalagaa keetiin bakka gaarii fi iddoo gaarii taa'uu danda'a. Akirattuu jedhan kanumaan isin gola bara rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam namni akka badii isaatiin jedhan aduun tun sammuu isaatitti gadi dhiyaatte jedhan. Sana booda dafqi miila isarraa gadi dafqu hanga mormaatti ol deemee isa sadarkaa liqimsuu irra gahaa jedhan. Kanaaf namni addunyaattis akirattis waan dalagateen har'a dafqite jechuun umrii kee guutuu dafqaa jiraatta jechuudhaan. Har'a dadhabdee yoo dalagde boru gaafa humna hin qabne umrii manguddummaa keessatti gaafa dhibamtee siree irratti galte maallaqa keessanaan tajaajilamtee jireenya kan kee fooyyeffatuu dandeessa. Kanaaf jabaadhaa dalagadhaa dalagaan kamiyyuu nama boonsa hojii hin tuffatina maallaqa argatanis qusadhaa waan gaarii irra oolfadhaa galatoomaa. Thank you Nasri. Galatoomii ulfaadhu Aishaan ni jirti. Aishaa fi carraa kanaa. Aishuu baga nagaan dhufte Aishuun akkuma beektan gaazexeessituu OMN turtee Ameerikaa magaalaa Minnesota kan jiraattu har'aan tana keessummaa kabajaa taatee nu biratti argamtee jirti. Mee yaada ishii Aishuu irraa fudhannee
rafe summa itti dabarra ashu bagene gaan dhufte yaada qabdu duba fi galatu Bagana gaano eede abdi keenya akkasumas waa hilan kee hunda hordoftoota kee hundaahu bagana gaa wal agarreen isiniin jaa ulfaadhaa gaa carraa kana asirratti abdi show fuula tiktookii kana hedduu fayyadamuu arrasaan na afeeritiin dhufe sadiifuu galatoomin isaan ja'a yaada babbareedaatu na dura ka'ee waan hedduu haasawame abdi show akkuma beekamu jecha tokko jeetiin isa describe godha afaan ingiliishitiin innovative ni beeka inninu so nama hoggayyuu yaada haaraa uumuu danda'u kalaquu danda'u namootallee walitti qabee wal mariisisee hojii wansaa nama hojjechuu danda'udha saniifuu abdi show hangama kiyaan jabaadhuun siin ja'a akkasumas hawaasa keenya bal'aa tiktok warra TikTok hojjetu hedduutu asirra jira akkasumas social media irratti warri active ta'e hedduutu asirra jira hojii babbareedaa hojjettanii isiniin hordofaa ifitiyaafillee fayyadamuu baadhu TikToka isiniin hordofaa hojii gaggaarii ergaa ciccimtuu asiin dabarsaa jirtanii saniifuu jabaadhaan isiniin jechuu barbaada tokkummaan hoggayyuu humna diraamaa reefuu dabre keessattillee dhaamsa jabaadha hawaasa keenyaaf dhaamanii turanii ammoo hoggayyuu dhaamsi tokkummaa kun irra deddeebi'ameeti labsamaa hojiidhaan agarsiisuu danda'u nurra jira saniifuu arraan tanaa hojiidhaan mirkanaa'aa jira abdi show wanni biraa na boonsuu arra garuu irratti dalagamuu qabu haalaan dubartoota hedduu asirratti hin argu ati immoo tattaaffii gooteen dubartoota tokkoo fi lama asinu dhiheessuu keetiif galatoomii ammoo kana caalaa hundi keessan hojii manaa fudhattanii dubartoonni gabbahuu qabanii fuula social media fuula siyaasaa fuula hawaasaa bakkuma hundattuu dubartoonni Oromoo cimanii mul'atuu qabanii jeetiin asirra dhaamuu barbaada asumarratti isinii goolabaa dhiifama gaa shaakala bizii adda addaa irraan jira arra garuu hafuun barbaadu jeetiin dhufee qooda fudhadhee taniifuu galatoomaa ulfaadhaa warri as jala jirtanilleen galatoomaa waa asnaa daddarbaa jirtanii anilleen fuuldura nin hirmaadhaa jabaadhaan isiniin jaa galatoomaa. Thank you Ashu galatoomii ulfaadhu obsaanii turkiin kee dadhabaa moonii dalagame obsaa nuutirra jirtu obsaan dhageessu obsaa ifama gabduu booda deebina ayyee safaan fi ayyee thank you obsaan dhageessu obsaan turkiin isaa hedduu dadhabaadha okay keessummoonni dhuftan badoo fi farantaa badoo siifin kan naawus carraa waywaatini galatooma keessummoonni amma seetan kabajaaniin isin gabbuusa jeeti takka takkaan isin gabbuusu jeeti jalqaba irratti isinuu badinaa keessaniin buutti jettanii ulfaadhaa kabajaan karaa bikka dhuftanii naaf deebi'aa ulfaadhaa rabbi isinaa kabajuu Nuruddin ibsishaa yoo jiraatte jala deebisiiti request hirkadhu reefun tana gastiin guutuu ture mee yoo jala jiraatte deebisiiti hirkadhu or invite si godha ifraa maamilee faan okay birraan ni jira ifraa maamilee reefu arkuun ture amma ni jirta ifraa mee takka barreessi yookiin requestii naa godhi ifraa hanaan ifraa okay namoonni mul'itara qabdan ifraa yoo gartanillee nu galchaadha Dr. Nuruddin bagana gaan dhuftee artist Farhaan bagana gaan dhuftee Zammaanoo okay fotu seeni Jaalo Juus Jaalo mee requestii ergadhu okay Jaalo ara boodaa goona yookiin rakkoon ibsa galchi ibsa bajaala mee ibsa nagarree barbaadtiin jira okay ibsa mee invite si godha okay invite ibsa invite ifraa maamilee ifraa faan yoo jiraattan requestii nuuf erkaadha requestii naaf erkii okay Jaalo Juus invite Jaalo kottu okay jalqaba